osuma gaqqabanii osuma maal jedhaniini abbichuun dubbii mataa nyaattee koomaa keessa jira jiran gaara dhugaa godhu. Akkasii situation ruubii fi roonii maroo biratti hin daleeyyuu jedha biratti. Saniifuu ayyaana Oromoo amajjii tokko kabajuu qabnu sababa biyya abbaa keessa jiraachuutii fi haala adda addaatiin dalagaa fi saniifuu ayyaana waboo 2021 kana wanni adda godhu hedduu hamilee fi sochiin bal'aan ta'u jiraachuu isaati. Kanuma sababeeffannee akka sagantaa ta'e wal duraa duuba teenyaatiin itti aanaan konyaa Nebraaskaa obbo Daadhii walii ibsa haala yeroo irratti hundaa'ee fi haasawa warra dillee jiru wajjin qunname abdeetu nu godhuudhaaf gamanatti afeeruu barbaadna. Daadhii waliin gaman akka dhufaamilee godhaa bimee. Daadhii shap. Itti aanaa konyaa Nebraskaatiin namni hongaa tana sadi jennee irraa dubbannu nama umrii isaa guutuu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dargaggummaa isaarraa biyya baqaarraa haga biyya faranjii keessa dhufutti osoo dadhabee hifadhee hin jedhin qabsoo tanaa siingaa keessa abbaa keenya hangafaati. Saniifuu ammallee rabbi umrii haa kennuu fi fayyaatti haa ta'u. Galatoomii jennaan asumaanuu galatoomii olii jechuutu waa guddoo marga. Maqaa dargaggoo qeerroo naannoo kanaati. Halo. Saniifuu ayyaana waboo 2021 kana wanni adda godhu hedduu hamilee fi sochiin bal'aan ta'u jiraachuu isaati. Kanuma sababeeffannee akka sagantaa ta'e wal duraa duuba teenyaatiin itti aanaan konyaa Nebraaskaa obbo Daadhii walii ibsa haala yeroo irratti hundaa'ee fi haasawa warra dillee jiru wajjin qunname abdeetu nu godhuudhaaf gamanatti afeeruu barbaadna. Daadhii waliin gaman akka dhufaamilee godhaa bimee. Daadhii shap. Itti aanaa konyaa Nebraskaatiin namni hongaa tana sadi jennee irraa dubbannu nama umrii isaa guutuu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dargaggummaa isaarraa biyya baqaarraa haga biyya faranjii keessa dhufutti osoo dadhabee hifadhee hin jedhin qabsoo tanaa siingaa keessa abbaa keenya hangafaati. Saniifuu ammallee rabbi umrii haa kennuu fi fayyaatti haa ta'u. Galatoomii jennaan asumaanuu galatoomii olii jechuutu waa guddoo marga. Maqaa dargaggoo qeerroo naannoo kanaati. Dhuguma yoo fudhannee seenaa lafa kanaa keessatti akka qorannetti naannoon kuni uummanni Oromoo naannoo kanaa haalota garaagaraa kan dabre keessattis ammattis osoo naannoo fi kutaan ol gargar hin bahin wajji jireenya hawaasummaa jabaa waliin qabaachuu keessaniif baay'ee natti gamtola baay'ee galatoomaa jechuudha. Dabalee akkasuma uummata keenya koomaniitii Oromoo naannoo kanaa haala hunda keessatti uummata keenya ammatee osoo adda cinne qabatee deemuu fi koomaniitii keenya jabaa ta'uu galatan dabarsaa fi fuuldurallee akka koomaniitii keenya jabeessinee walii itti fufnu akka bira dhaabbannu jaarmana keenya akka hin laafne asumaan dhaaba jechuudha.
dabalee waan bakka jaarmaa kana dura tuqeef namni jaarmaan qabne heddumaatullee gatii qabu ummanni jaarmaa qabu xiqqaatu bu'aa qaba jechuuf bakka jaarmaatti deebi'a. Jaarmanni jireenya ilma namaatiif jaarmaa koominiitii tahee afooshaas haa ta'u akka naannoottis namni wal dhagahu gatii qabaa namni faca'an ammoo gatii qabu. Keessaafuu sabni qabsoo waraana gubbaa jiru jaaramuu qabaa wal dhagahu qabaa. Qabsoo waan tokko gaggeessuu fi qindoomina jaarmaatu dirqama jireenya ilma namaa waan ta'eef jaarmaa bakka kanaa akka jabeessinu asumaan isinitti dhaama jechuu kootii galatoomaa. Kanatti aansee haala yeroo hoggaan ibsuu laaltanii haalli yeroo ammaa maal fakkaataa yoo jenne haalli yeroodhaa wal nu gaafachiisu. Haa ta'u barri 2021 haala akka reefu jaalatti isa addaati. Fakkii inni bara dabre amajjiin takka ayyaanni amajjii takka kuni ayyaana lamaatu wal keessa jira ayyaana dachaa jennaani. Gam tokkoonis ayyaana waraana bilisummaa Oromoo woboo kabajuu fi akkuma san ayyaana bara moofaa waan keessa dabarre gaggeessinee baroota haaraa itti qeeballu tahaa ayyaanni kuni ayyaanni amajjii isa dachaadha lama of keessaa qaba jechuudha. Tokko bara haaraa itti qeeballu tahaa kun ammoo ayyaana waraana bilisummaa Oromoo tahaa baga ayyaana waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2021 walumaanuu nu ga'ee galatoomaan isin jechuudha. Kanatti aansuudhaan haalli amma dirree waraana bilisummaa Oromoo maal fakkaata gabaabumatti kanatti seenaa waa'ee seenaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo maaliif kabajamaa maalirra yoom eegalee sababa maaliif akka kabajamu hundeeffame kaje'u jaala namootarra dubbatu waan jiruuf sadisumaaf dhiisaa guyyaan amajjiin takka baroota 80moota dabre keessa eegalee haala naannoo ribeelolaan bifuma danda'ee osoo gaggeeffataa ture suutuma suutaan sabboontota birattis kabajamaa suutuma suutaan naannootti kabajamaa suutuma suutaan uummata keenya biratti dirreetti bahee har'a kunoo sadarkaa addunyaa Oromiyaa fi biyyoota addunyaa guutuu keessatti ayyaanni waraana bilisummaa Oromoo dirree bahinaan akkuma amma nutiif kabajnu kana keessatti kabajamaa jira. Sadarkaa kanaan nu ga'uuf waaqni galanna haa ga'u jechuudha. Kanatti aansuudhaan lafarratti wanti mul'atu maal fakkaataa waan jiru haalli woboon keessa jiru yeroo ammaa maal fakkaataa walumaa galatti yoonin waan hin jirre isinitti himee anillee ifin qaanfadhaa isinillee na taajjabdu waaqillee na qaanfataa. Waraanni bilisummaa Oromoo isa hoggaa dheeraa miseensota waraana bilisummaa Oromoo gaafiidhaan rakkachaa turre nuti immoo itti rakkanne garuu uummanni keenya wanni lafarra jiru kuni maali maallaqallee numa guurtanii bakka ga'uun dhaqullee hin beeynu ammoo waraana kanallee kan guddatee bu'aa fidu hin agarre maali jaanii osuma maallaqa asiin nutti kennanu jala jecha hamaa nuti darbaa turan uummanni keenya sanillee waaqni keessa nu qaxxaaburse nullee hafana nutti qabee mul'ata waraana bilisummaa Oromoo har'a namuufu dirree bahee uummanni keenya waan nu gaafatu nurraa dhaabee ifiifuu akka waraanni keenya dirree bahee zooniilee garaagaraa keessa bobbahee diina raasaa jiru akka waraanni keenya aduwwii mataa cabsaa jiru akka waraanni keenya sabboontota mataa ol qabe akka sabni keenya ittiin boonu waraanni keenya har'a sadarkaa kana nuun ga'ee gammachuu guddaa keessa jirraa fi xabaaqni nu haa baasun jechuudha. Dhuguma dubbachuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo har'a kutaalee Oromiyaa cufa keessa jira yoo jenne itti hin qaanfannu. Warmee bakke waraanni bilisummaa Oromoo baroota dabre mul'ata guddaa kan qabu zoonii dhiyaatii fi kibbaa fi iddugala shawaadhaa kana qofa keessa ture. Kana qofa keessatti mul'ataa ture hamma gaa waluma naannessaa turre. Har'a garuu yoo dhugaa dubbanne erga mootummaan impaara Itoophiyaa kijibaan
waraana bilisummaa Oromoo ABO Eertiratti waajjira isaaniitti itti dhaqee itti hijibee hoogganoota dhaabaa waraana dhaabaa akka jirutti biyyatti galchee erga hulaa itti cufe waraana waan irratti walii galan san diigee ABO warra marroofaa golicha faa gaaratti hafee waan irratti walii galan diiguudhaan waraana itti banee waggaa lama keessatti isaan dhabamsiisuu dadhabee humni waraana ifaala Itoophiyaa achi guuran tana buute eessatti akka liqimsame goboon dhukkee irraa kaasee hallayyatti isaan galchee dhabamuu dhiisii kutaalee Oromiyaa sadeen duraa keessa jiran caalaa godina Jimmaa, Elbaabur, Walloo, Harargee xixiqqaatullee amma waraanni mul'ata hin qabne Harargee fi Baalee fi Arsii keessa kaduraan eegaa turre itti iyyaa turre waraanni keenya maanuu hin jaaramne iyyaa turtan waan inni galanne haa ga'u wanni dhossinu jiru bakkayyuu humni keenya seenee keessa sossoohaa jira wanni gartee akka dur waraanan himinaa basaasotaatu dhaqee waraana kana balleessaa jedhan hunduu isii gaggara galchine dhuka irraa kaasu jirra waraana Abiyyi dirree baalee dhuka irraa kaasirra hiikaa jirra waraana bilisummaa Oromoo injifadhu isaa bobbachaa jira ummanni Oromoo abdiidhaan ni bilisoomna abdadhaa isin kennetu kanatti as ummanni Oromoo maal keessa jira waraanni bilisummaa Oromoo akkuma waan jaali dur ajaja waraanni maal fakkaataa jira waraanni ajajaa fakkaataa jira yoo ajajaan jabaa ta'e waraanni sunillee jabaa keessaafuu warri akka dirree waraanaa beekanii waraanni kattiin faarfamu ajaja yoo ajajaan jabaa ta'e waraanni jabaa yoo ajajaan laafaa ta'e waraanni sun gatii qaba jechuudha arra ajajoonni qabsoo keenya qeyroo harka galee manguddoo nuti bakka gadhiifne ilmaan keenya dhaachifne maruma faatti kennine dhufne keessa jirra hunis gallee magaalaa jirra dardarri keenya baga horree gurra nuti godhanii diina keenya albaasanii Oromiyaa bilisoomsuuf dhufaa jiranii numa abdannaa inshaallah jechuudha haalli jiru kan jechuudha haa ta'u haalli ammaan tana gomoo kana fakkaataa haalli qeyroo maal fakkaataa qeyroon bilisummaa Oromoo maal murteeffatee sadarkaa yuunivarsiitii irraa ka'ee hamma haaskuulaa fi gaditti warri umriin isaa murteessee bilisummaa booda barnoonni keenya jedhanii murteeffatanii hundi isaanii dirree leenjii jiranii hun leenji'anii qabsoo keessa jira ajaji waraanaa baay'inaan irra ijoollee yuunivarsiitii irraa baateetu hooggana waraanaa baratee itti fufaa jira hoogganaa fi hoogganamaa arra barattoota harka galee jira asuma quba qabaannaa jechuuti. Kanatti aansuudhaan qeyroon keenya fi qarreen ammaan booda waan murteeffatanii harka qullaa hiriira baanee dhumuun ammarraa kaasee akka dhaabbatu karaa waraana bilisummaa Oromootti deemnee leenjii fudhannee biyya keenya hidhannoodhaan qawwee saamanne akka qawwee deeffannu murtii dabree hundi isaanii hiriira gara dirree waraana bilisummaa Oromootti fuula deeffatanii itti fufaa jiranii akkasii abdanna jechuudha. Duuba ummanni Oromoo kana fakkaataa diinni keenya maal fakkaataa yoo jenne diinni keenya har'aan tana waan qabatu waan dhiisu wallaalee jira. Maaltu wallaalsi dhibeen guddaan diina keenyatti waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo dhukkuba sammuu nafxanyaatii fi Abiyyii ta'ee jira. Dhukkuba sammuu vaayirasii guddaa OPDO fi warra dhufeetti ta'ee jira. Waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisne osoo jaanu guyyarraan guyyatti osoo isaan dhabamsiisne jedhu waraana keenya isaan dhabamsiisutti jira jechuudha. Kanaaf diinni keenya duuba hirrafu arrumallee otoo aduun dhiitee jirtu waan inni dalagaa jiru yoo laaltan waan ani isinitti himuu miti. Maal murteessan Habashoonni Oromiyaan waan jaamu akka haqamtu.
oromo waan jaamu akkan jirre zooneeleen biyyattii killilii waan jaamu cufa tokko akkan jirre Itoophiyaa takkittii fi alaabaa takkitti qubee tokkicha amantii tokko malee akkan jiraanne murtirra jechuun aftanyoonni biyyattii impaaraa Itoophiyaa keessatti amantii takka alaabaa takka afaan tokko ha masgiida islaamallee gubaa dhabamsiisaa ortodoksiin alatti nam tokkollee jiraachuu amantii takkaleen akkan jirre ummanni guutuu kun hundinuu akka kiristaan ortodoksii ta'u hundinuu akka biyya keessa fi qarree biyya keessa galata qabdu qarree teenyaaf qeeroo keenyan dhumaatii fi ulee saamichaa fi gudeetti obsa boru bilisooflee keessaa baana inni du'es inni wareegames gumaan keenya bilisummaadha inni deeytes boru hortaa bilisummaan wabbisi haa eegu obsaan nu jiraadhu qabsoo keetti fufu jennaan jechuudha. Qeeroo biyya alaatii fi qarree biyya alaa uummata Oromoo alaa. Yaa uummata Oromoo biyya alaa diina keerraa haa haanu. Oromiyaatti dhiyaannee Oromiyaa cinaa jiraannee wareega akka obboleeyya keenya fudhachuun carraan qabnu. Carraan nuti qabnu waa lama qofa. Wani lama keessaa takkafa waajibni diinagdee teenya qabnu qeeroo biyya alaa nu hooggana. Qarreen biyya alaa nu hooggana. Gabba haati qeeroo biyya keessaaf dhuftu dhumaa jirtu akka nuti nurraan manguddoorraa hayyotarraa horii akka waljaaraadha nu hoogganaa qabsoo kana bakkaan nu gaha qeeroo biyya alaa jirtu addunyaa Oromiyaa cufaa fi qarree biyya alaa Oromiyaa guutuurraa baqatanii biyyoota ollaa fi ala jirtan akka gabbaatanii nu hooggantanii qabsoo kana fiixan nu baastan hadaraa isinitti kennannaa nu hoogganaa isinit jenna galatoomaa jechuudha. Nuti ummanni Oromoo waan qeeroo teenya fi qarree keenya jettu akka mataa bira dhaabbannu asumaan isinitti dhaamaa galatoomaa gadaa bilisummaa injifannoo uummata Oromooti galatoomaan isiniin jaa. Akka jaalladhii gammadaa waan jeeta akka jeetin irraa bu'aa waan jaalladhii gammadaa shaggaritti jee yoo yaadattan maal jedhee jaalladhii gammadaa bakka du'ellee jannata waaqni haa kennuu fi nutis kaayyoo isaan irratti dhumansan bakkaan ga'uudhaa fi bara haaraa kana irbuu keenya haara uffannaa maal jedhee jaalladhii gammadaa waan inni jee jaana jala jaatakitti maal jedhee Oromoon tokko Oromoon tokko Oromoon tokko Oromoon amantii fi kutaaf naannoon gargar hin ba'u. Gargar hin ba'u. Oromoon biyya isarratti alagaan buluuf qophii hin qabu. Arraan booda alagaadhaan Oromiyaa fi Oromoon namni kajeelu hundinuu ni qaanawaa. Gadaa bilisummaa injifannoo uummata Oromooti galatoomaa isinii galatoomaa. Akkasuma haala tartiiba sagantaa keenyaatti sagantaa keenya guyyaarraa maaliif akka asitti wal geenye wanti waliin himnuuf hin jiru namoonni beekaa waraanni bilisummaa Oromoo eenyuuf jedhee gaara keessa akka jiru eenyuuf jedhee bosona keessa akka jiru kana namni itti himan hin jiru as keessatti. Kanaaf namuu jiddumaa waan isinirraa eegamu anarraa maal eegama waan jettan haga humna keessanii waraana keessan bira dhaabadhaa gargaara waboon eenyu akka ta'e dubartuu ni beekna kanaaf wal bira haa dhaabannu haa deeggarru haa bira dhaabannu jedha tartiiba sagantaa keenyaatiin haasawa baniinsaa kan nu godhan dura taa'aa koonyaa waboo Namaraaskaa kan ta'an obbo Dhugaasaa gara waltajjiitti naaffeeraa yeroo tokko obbo Dhugaasaa haasawa baniinsaa akka nu godhan yeroo tokko gara waltajjiitti sinaffeerraa galatooma. Hamileedhaan naasimadhaa obbo Dhugaasaa. Haji akka mul'atan warri galtee Nebraaskaadhaa warri Ayiwaadhaa bakka nagaan dhuftanii yaamicha Oboon isin godhee yaamtanii obboleeyyan keessan kan dhumaadhaa jiru kana gargaaruudhaaf laalaan isin dhagamtee namni bakka sana dhufu gartee nama dhugan laalaan obboleeyyan isaanii kan dhumaadhaa jirtu itti dhagamtee bakka sana dhufee isaa san gargaaruudhaaf bakka sana dhufuu keessaniif hedduu galatoomaa isin jenna.
maka orang semua orang kan segala jirutin segala toma sini jelah bagana gan utane karena udah waktu wani namun hukuk la licha करते भी जैसे कि आराम तना नमो बेंदु करने आ गाना से लाया मिचाव नमनी बर्बाद तनाजे करते ustani आराम तना से लाती से नाता हूँ तो जो तू गलतों में इसलिए जिन्ना वनी तेरा खानवान से जा आसमान से बना आम सतो को कवा हम दिले वराना तेरा उठे नमोनी फेसबुक करत वालातन warri online irratti haasoftan namoonni kun gartee akka hin qusatanii maqaa adda bilisummaa Oromoodhaatiin isaanii hirkattanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo irratti hirkattanii akka waan kana hin goone akka ammallee wanni gartee godhamaa jiru kun adda bilisummaa Oromootiin akka quba qabeenya adda bilisummaa Oromootiin waa hundaa'uu jala deemtanii akka irraa qusatanii akka isaan hin goone waan hundaa'u gama isaaniitiin akka hin taane waan kana isin hubachiisaa jechuudha. Kanarratti aansee warra gartee Facebook irratti deemu kana wanni hedduu gartee namoota nama hirkate nama dha'u nama arrabsu waan takka dalagamtu jira asirratti wanni sana ammoo deemtee nama ol mufachiifti. Saniifuu wanni sana akka hara dhaabaatiin hin taane akka hara obbolaatiin hin taane dhaamsa kana obbolatu ergee jechuudha dirree waraana irraa ergame dhaamsa kun. Kana akka quba qabaatan namoota waan akkasii faallaa haasa'u kana hundaa'u akka gartee itti nu himtanii isinis waan kana jajjabeessanii faallaa warra deemu gartee maqaa waan tokkotti hirkachuudhaan. Namni ammaas keessatti yookaan namni tokko haasa'u namni kun takka'u deeggaraa adda bilisummaa Oromoo ja'a takka'u miseensa adda bilisummaa Oromoo ja'a. Namni kun akka kanaas hin taane jala deemaa hubadhaa hedduu addaan baafadhaadha. Tana akka irraa qusattanii isin jedhanii dhaamsa uummataan nugee haajaniiti kana isin hubachiisee jechuudha. Kana booda hanga warri haasa'anii jiranii waan tokko namni manguddoon itti dandeedhaati. Mee kottu Khadiir waraqaa badhaasaa takka nuuf kennita namoota. Hayyee nuuf gocha yeroo tokko sagantaa tartiibni xiqqoo nama jalaa jedhanii egaa amma itti seennee waraqaa ragaa kennuu nama lama barbaannaa obbo Kadiirii fi Diriirsaa Elemoo as dhuftanii waraqaa ragaa namoota maqaa yaadneef akka nu kennitan kabajaan isin gaafannaa obbo Diriirsaa fi Kadiir Kuyyuu. Hayyee tartiibaan isinii dubbisnaa namni waraqaa ragaa kenninuuf amma as keessatti qeerroo dargaggoo kan ta'e bakka waamaniif bakka maratti yoo iyyiinsi Oromoo jiraate bakka kamittuu kan argamu kabajaadhaan bakka kanatti affeerraa obbo Caalaa Dhugaasaa dhuftee waraqaa ragaa kana kabajaa waliin akka nu fudhattu kabajaadhaan siyaama. Akkasuma yeroo tumsa Oboodhaa warroota sadarkaa duraatti mallaqa kumaa baasuudhaan Oboo cinaa dhaabachuuf akkasuma hawaasa koominiitii kanaa keessatti tattaaffii guddaa godhuudhaan nama kabajaa qabuudha. Obbo Caalaa Dhugaasaa baay'ee galatoomii siin jenna galatoomii. Akkasuma kan itti aanu tartiibuma sagantaa kennaatiin obbo Naasir Adam Daadhii dhuftee kabajaadhaan waraqaa ragaa akka fudhattu si affeerraa. Naasiriin yeroo tokko hamileedhaan simadhaa. Naasiriin hamileedhaan nu simadhaa. Warroota tumsa Obootiif yeroo hundaayyuu bakka yaamaniif bakka maratti argamuudhaan Oboo tumsuudhaan beekaman obbo Naasir
meeshaa hidhannoo hidhachiisuudhaan hanga waraana keessatti gahee guddaa namoota qabanidha. Baay'ee galatoom jennaan obbo Naasir. Akkasuma itti aanuudhaan namni kun nama waraana bilisummaa Oromoo keessa ture, nama gaara ture, adda carraa godhee Rabbiin lafa kana isa fidee bakka maratti yoo qawwee tokko gaafatan qawwee 5 bitu, yoo 5 gaafatan nama 10 bitu, nama qawwee miti lubbuu fi dabarsee kennu waraana bilisummaa Oromootiif obbo Galgaluu Borboroo, obbo Galgaluu kabajaadhaan, obbo Galgaluu dhugamatti isiniin jedha nama jabaa fi cimaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti nama gahee guddaa qabudha. Obbo Galgaluu kabajaa guddaadhaan akka nurraa fudhattu jenna.